fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya miidiyaa wiirtuurraa oduu galgala kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu isinitti immoo kan isin faana turu ani Lubee Girmaati. Guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa 18ffaa kabajuudhaaf qophiin ga'aan taasifamu afyaa'ii mana maree federeeshinii obbo Ageenyaw Tashaggar ibsan. Obbo Ageenyaw magaalaa Jijjigaatti argamuudhaan qophii kabaja guyyichaatiif taasifamaa jiranis daawwatanii jiru. Pirezidaantii ittaanaan naannoo Somaalee Ibrahaam Usmaan guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa 18ffaa kabajuudhaaf qophii bal'aan taasifamaa jiraachuu heeranii jiru. Hojiileen hafan jiraatanillee guyyoottan dhufan hirmaannaa bal'aa akka xumuraman amantaa qaban ibsuudhaan hojiin naannicha beeksisuu xiyyeeffannaadhaan hojjetamaa jiraachuu beeksisanii jiru. Godaambaan Adwaa piroojektota gurguddoo bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin xiyyeeffannaa olaanaadhaan hojjetamaa jiran keessaa isa tokkodha. Seenduuba injifannoo Adwaa ka'umsa godhatee Finfinnee fuullee waajjira bulchiinsa magaalaa Finfinnee mana qopheessaatti yookaan birbirsa Gooroo Piyaasaatti ijaaramaa kan jiru Godaambaan Adwaa kun haala gootota Itoophiyaa fi teessuma naannoo Adwaa sirriitti ibsuun kan sataxame yookaan diizaayin ta'edha. Godaambichi bilookiiwwan 11 qabatee lafa hektaara 45,000 irratti ijaaramaa kan jiru yoo ta'u keessoo isaatti fakkiiwwan tulluu Adwaa akka fuuncaa wal qabatan yaadannoo abbootii fardaa Adwaa yaadannoo dubartoota goototaaf moggaafame wiirtuu tokkummaa yaadannoo bilisummaa Afrikaa akkasumas godaambaa imala gootota Itoophiyaa agarsiisu qaba. Qabeenya turizimii fi filmaataawwan investimentii Itoophiyaan qabdu lammiilee Chaayinaaf beeksisuudhaaf foorumiin piroomooshinii turizimii Chaayinaa Beejingitti gaggeeffame. Foorumicha irratti dhaabbilee daawwachiistotaa Chaayinaa fi qooda fudhattoonni damee piroomooshinii turizimii irratti hojjetaman argamu ragaa ministeericharraa argame ni mul'isa. Ministeera turizimii Ambaasaadder Naasisee Caalii qabeenya turizimii Itoophiyaa oomishaalee fi carraalee investimentii akkasumas xiyyeeffannoo addaa mootummaan Itoophiyaa dameelee misooma turizimiif kennirratti ibsa kennaniiru. Itoophiyaatti daawwata Chaayinaatiif oomishaalee fi tajaajiloota turizimii filatamoo babal'isaa jiraachuu eeruudhaan bakkeewwan hawwata turizimii Itoophiyaa akka daawwataniif waamicha dhiyeessaniiru. Hariiroo fi tumsa turizimii biyyoota lameen gidduu jiru caalmaatti cimsuun akka barbaachisus heeranii jiru. Godina Booranaa aanaa Taltalleetti balaa tiraafikaa mudatee lubbuun namoota 20 darbe. Balaa kanaan miidhaa cimaan namoota 18 irra yoo ga'u namoota 14 irraa immoo miidhaa salphaan qaqqabu bulchaan aanaa Taltallee obbo Abduu Baakonsoo himaniiru. Balaan kun konkolaattota deddeebisa uummataa magaalaa Miilammiirraa gara ganda Waayyuutti imalaa ture bakka addaa Tarbee Meexxii jedhamutti daandii gadi lakkisee garagaluudhaan kan uumame ta'uu ragaan kominikeeshinii godina Booranaarraa argame ni mul'isa. Namoota balichaan miidhaman hospitaalota Walaayittaa fi Taltalleetti geeffamuudhaan wal'aansi taasifamaa jiraachuunis dhaga'ameera. Maqaa Abbaa Gadaa Gujii marsaa 72ffaa Abbaa Gadaa fi Dooktara Kabajaa Aagaa Xeenxanoo Guyyeetiin faawundeeshiniin Faana Aagaa jedhamu mogga'e. Hojii eegaluu faawundeeshinichaa ilaalchisuudhaan walitti qabaa fi abbootiin gadaa miidiyaaleedhaaf ibsa kennaniiru. Ibsicha kan kennan walitti qabaa fi hundeessaa faawundeeshinii Faana Aagaa obbo Ilee Gabree, Abbaa Gadaa Jiiloo Maannoo fi Abbaa Gadaa Miidhagaa Neetee Gaannaaleeti. Kaayyoon moggaasa faawundeeshinii Faana Aagaa sirni gadaa agarsiiftuu sonaawwan qaroo mina gurraachotaa duudhaa isaa ganamaa otoo gadiin isiin akka dagaaguu fi saayinsiif teeknooloojiin masakamee qoratamuudhaan waraabamee dhalootaaf akka darbu gochuun hundaa'is ibsan. Abbaan Gadaa Gujii duraanii Aagaa Xeenxanoo bara gadooma isaaniitti hojii duudhaa sirna gadaa ibsuu fi Oromoon duudhaa ganamaa akka qabu agarsiisuun Abbaa Gadaa uummata biratti jaallatamummaa fi fudhatamummaa qabanidha. Faawundeeshiniin kun ijaarame Abbaa Gadaa 72ffaa kan ta'an Abbaa Gadaa Aagaa Xeenxanootiin ijaarame. Wanni ijaarreef inni guddaan akkuma beektan hundumtuu keessan gadaan bara 600 dura demokraasii kan ta'e seera dhaabbateera. Seera ofiisaa kan qabu, bultii isaa kan qabu, uummata bulchaa kan turedha. Demokraasiin kun jaarraa 19ffaa irratti dadhabaa dhufee bara Abbaa Gadoo 92 aangoo qabatanii ka'ee akka deebi'ee dagaagu ta'eera. Kan dagaage kun
abbaa gadoo kallacha qaba. Kallachi isaa kallacha nagaati. Kallachi isaa kallacha misoomaati. Abbaa gadoo baallii qaba. Baalliin isaa baallii guddinaati. Baalliin isaa beekamti biyya kanaa kan fideedha. Kanaaf abbaa gadoo jiruu isaa keessatti akka nama yeroo bara dhibba keessatti tokko dhalatuuti. Bakkalcha Gujiiti. Abbaa gadoo bakkalcha Itoophiyaati. Bara isaa keessatti hennaa inni lubbuu isii jiraatu kaayyoo ittiin deemu nama qabuudha. Abbaa gadoo lafti hunduu tiyya, biyyi hundumtuu tiyya, namni hundumtuu kiyya jedheet nama addaan hin baasin, gosaan addaan hin baasin nama tajaajilaa tureedha. Miila isaatiin deemaa, nama araarsaa, biyya eebbisaa, nageenya isaa, kallachisaa, kallacha nagaa akka ta'u gochaa nama tureedha. Aaga xanxannoo jechuun biyya kanaaf akkaataa adeemsa isaatiin Maandeellaa Afrikaa caala. Kanaaf seenaa isaa qofa hin ta'in jiruu inni itti jiraataa ture, filoosofii inni itti deemaa ture fuulduratti akka raawwatamu jechuudhaan faawundeeshinii kana akka dhaabnu nu goosise. Kaayyoon faawundeeshinii kanaa kan jiruuf jireenya keenyaa kan ta'e aadaan dimokiraasii bara 600 ture kun akka fuulduratti dagaagu qorachuudhaan jaarraa 21ffaarratti akkamitti jiraataa, akkamitti itti fufaa kan jedhu itti qoratamaa akka deemamu, akka ammayyoom gochisiisuudha. Inni kaayyoon lammataa hambaawwan aadaa, hambaawwan gadaa bakka jiranutti qoratamanii kabajamanii fuulduraaf dhaloota fuulduraaf akka darban, turistiif akka hawwatamu, seenaaf qorannoo akka ta'an gochuudha. Inni sadaffaan akka abbaa gadoo namoonni biyya of kennanii, of dabarsanii bulchanuu akka burqan iskoolaarii qopheessaa barsiisuu gochuudha. Inni afuraffaa waggaa 4 yeroo tokko maqaa isaatiin Nobel Prize kennuudha. Kanaaf kaayyoo kanaan dhaabbata kana dhaabnu dhaloota hadhaaf, dhaloonni hadhaa abbootii keenyarraa kan fudhan hambaa gadaa hambisnee dhaloota dhufuuf immoo seenaa isaa akka ta'u gochisiisuuf kan dhaabbateedha. Oduu biyya alaatiin ammoo Oostiriyaan Itoophiyaa waliin damee albuudaa humna haaromfamaa qonnaa fi beelladaa irratti qindoominaan hojjechuudhaaf akka barbaaddu beeksifte. Re'eetaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadar Misgaanuu Argaa bakka bu'aa addaa chaansilara Oostiriyaa Piiter Laawunsiktii Faantaal waliin mari'atanii jiru. Marichaanis Oostiriyaan Itoophiyaa waliin damee albuudaa humna haaromfamaa qonnaa fi beelladaa irratti qindoominaan hojjechuudhaaf akka barbaaddu bakka bu'ichi beeksisaniiru. Marichis hariiroo
dhimmoota waloo carraalee diinagdee fi faayidaa waloo kan qaban misooma qaxanaa keessatti hojjetamu irratti kan xiyyeeffate ta'uu ragaa ministeera dhimma alaarraa argame ni mul'isa. Imbaasiin Oostiriyaa Finfinneetti argamu hariiroo biyyoota lamaanii cimsuu keessatti gahee guddaa akka ba'us himanii jiru. Bakka bu'aa addaa chaansilara Oostiriyaa kan ta'an Piiter gama isaaniitiin Oostiriyaa fi Itoophiyaan walitti dhufeenya dheeraa qabaachuu himanii damee albuudaa humna haaromfamaa qonnaa fi beelladaa irratti qindoominaan hojjechuu akka barbaaddu beeksisanii jiru. Koreen dhaabbii hariiroo alaa Koongireesii US kamisa dhuftuu dhimma Itoophiyaa irratti akka mari'atu beeksise. Koreen hariiroo alaa Koongireesii US ibsa wixata baaseen kamisa dhuftuu bakka dippiloomaatonni olaanoon US dhimma Itoophiyaa hordofan argamanitti dhimma biyyattii fi hariiroo alaa isaanii irratti akka mari'atan ibseera. Dhimmi kun koree dhimma Afrikaa ilaalu jalatti mata duree Itoophiyaa abdii fi balaa haala imaammata US jedhu jalatti akka gaggeeffamus ibsamee jira. Mariin kun abdii fi balaa Itoophiyaa keessa jiru maal akka ta'e hubachuu fi dhiibbaa imaammata alaa US Itoophiyaa fi naannichatti qabdu irratti kan xiyyeeffate ta'uunis ni eegama. Marii kana irratti ergamaan addaa US gaanfa Afrikaatti Muudee Maayik Hamar akka argamanis ibsame. Maayik Hamar torbanoota darban lola mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti godhamu karaa nagaa furuudhaaf marii Taanzaaniyaatti gaggeeffamaa ture jaarsummaan qindeessaa fi milkeessuudhaaf hojjechaa turan. Mariin lola waggoota 4 oliif kutaalee Oromiyaa adda addaa goolaa bahee inni xumurama jedhamee abdiidhaan eegamaa kan ture yoo ta'u, US kan karaa dippiloomaatota ishee kanaan jaarsummaa kana irratti hirmaachaa turte adeemsa jaarsummaa akkanaa fi milkii dhabuu marii kana irratti ibsa kennite hin qabdu. Maayik Hamariin cinatti eejensii misooma idil addunyaa US waajjira dhimmoota Afrikaatti hoogganaa itti aanaa kan ta'an Teelar Beekenimaanis akka argaman ibsi koreen hariiroo alaa baasee ni mul'isa. Mariin kun kamisa dhuftu akka lakkoofsa US ganama sa'aatii 4tti kan eegalu yoo ta'u, dhaabbata biyyoota gamtoomanii keessatti dippiloomatummaadhaan bara dheeraa kan hojjetan obbo Baay'isaa Waaqoyyaa marii nagaa waboo fi mootummaa Itoophiyaa bakka qondaalli olaanaa US argamanitti mariin kan itti aanu jiraachuu haala hin akeekneen xumuramuun mootummaa Ameerikaadhaaf ergaa jalqabaa jechuudhaan BBCtti himanii turan. Ameerikaan addunyaa irratti aangoo guddaa kan qabduu fi qaamolee lameen irratti iyyuu dhiibbaa uumuu dandeessu akkamiin walitti araarsuu dadhabde kan jedhe gaaffii guddaadhas jedhan. Mariin koree hariiroo alaa US dhimma Itoophiyaa irratti gaggeessu kan mariin nagaa Taanzaaniyaa goolabame torban tokko keessatti akkasumas naannoo Amaaraa keessatti lolli humnoota mootummaa fi hidhattoota naannichaa keessa jiran gidduutti gaggeeffamu yeroo itti fufee jirutti dhaga'ame. Eegaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Nu daawwachaa nu waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffanne miidiyaa wiirtuurraa qophiilee afaan waliin turtii gaarii.